Magsisokan man Otedra man yawa kayo hindi sin. Yawa kayo. Atwa ka na umat kayo man katibate. Wanya kunikam ni. Kaya na kumani yawa kayo at ipagtabi. Yawa kayo umat man hidayam. Otuwag batesin. Yawa kayo at hindi na kanubas. Yawa kayo kalato ang siningarap. Ulfata ang masako. Sa ating summa, kecuali itu, hindi berbeda. Moti motu baca lu, haju jarak intama, beka bekum sedale, game sapato kuma, beka bekum sedale, game sapato kuma. Enyuti sigite sa memang tu sindar koma, hindang berabuk iste, gabung apa kuma, hindang berabuk iste, gabung apa kuma. Sandimin kasapar mohondu sinti hajama, situ danti nusa ke, gadin tu milisra, awas menjadi nama. Wan jarum kamu, janda galatema. Sa sidang damnan, hantu sinti nasami. Furdan chusang bature, aku mana-mana te. Sama kayak tim jeca ekerakan fakate, sama kayak tim jeca ekerakan fakate. Murata TV ratso bante tu bante, rakko bikin rahunda nom jeca kambagate. Anak hanya tu diga ko, onne te nyak bubate, dalam tabunda kada sambil keyong kagate. Amma biasa gendan bilisuma argate, asuma se bisa bangga kaya ambat, asuma se bisa bangga kaya ambat. Siran abu kam tulle adun dukani bati rakor gidiran kamke berbulde senatati gufun kapso robo suman karakati wani jari solatus berbulde dungatati motuman biyake na namote simatati ide urfanda abala toma urfanda adi wani samiti wala lesan leviti jor wani lesan toma yara takka abu kali family lokal awam itu mau dikisi kami itu sagantaa itti aanuu sagantaa haasawa gaarii sana dura garuu waan tokko Oromoo fi mumbaraa qalbiin na dhaggeeffata dubbii kana nama tokkotu ilma qaba ilma kana kamalee jaalataa ilma kana farda biteera ilmi kun akka malee quufaa abbaa yeroo baay'ee mee ilma kiyya natti godhii jedhaa waa gorsu galgala maraa majaarsi gabbarraa booda qabne jedhee ofuma baafata gaafa kaanii abboon makiyya anillee akka waa dhufun beekani mee natti gorii si gorsa jedhan osoma akkana jedhuunni osoma ilma akkas jiru abbaan bira qabu gaafa kaanii dhumarra osoo bilan dhabuu waan jedheen abboo waan gootu farda sii bite fardallee bulloo sii bite jedha bulloon ammoo jawaan wal fakkaattii dhibee kan taate jedhee farda bulloo sii bite gurbaa yoo misaa beektan jechuun nama jabaa yoo taate fardi sii farduma jedheen kan farda kanaa oliyyatuma hufta yoo ammoo ati yaraa taate fardi sii garuma jedheen waan Oromoon jechuu barbaade yoo kan isin Oromoon tokkummaa taatan taate jawaar isin jawaaruma tokkummaan jawaari waliin dhaabee jechaa fi amma maayikii gara obboleessa kana jawaar dabarsaa harmee qaisaa fi sagantaan qaisaa fi jawaar gara saawwatii. Ta. Kam oltan? Kam jintan? और रियू के गिरता नहीं और लंदनो उठता नहीं कब बोलता नो लीर से रहो वाला कर रहे मी और रिब्राइट नो नहीं गिरता नहीं बगाड़ा कर रहे काजूर और मार कर और ये तो कैसे दबा रहे
waa hedduus agarre akka gaariitti gingilfamnee baaqaa callatti adda baane akkasiin dhukkubni sin ajjeefne si jabeessiti jetti faranjiin. Nuti ummanni keenya ummanni Oromoo qormaata cimaa waggoota lamaan sadeen dabre kana nu mudate keessa dabarree har'a bifa kanaan wal arguu keenyaaf rabbi guddaa fi wareegamtoota keenyaaf galanni haa ga'u. Yeroo mana hidhaa turreetti ummanni dhufee nu gaafatu hamilee nu cimsuudhaaf waan gaggaarii waan qabsaa'etu nutti himatu. San keessaa ka qeerroon UK asitti dalayidan isa tokko Londanitti dhugaa hedduu nama boonsitanii hedduu galatoomaa dubbi jajjabduun dhufne mormi jajjabduun nurra gahee garuu hawaasa keenya bakka argine olitti agarree jechuudha. Oromoo diaasporaa Oromoo Awurooppaa bakka eegee bakka Oromis anis kunis eegee olitti agarree jechuudha. Girri sooshaal miidiyaa alatti Oromoo lafarra jiru hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiru tokkummaan isaa ka baay'ina isaa daran kan dur daran guddatee argamu isaanitti hedduun boonaa jechuudha. Hoggaan asii gaddeebi'us onneen kiyya daran guutamtee waan dalagamuu qabu humna guutuudhaan akkan dalaguuf hamilee guddaan haa taatanii hedduu galatoomaa. Waggoota torban dabre kana keessa gaa marii godhaa jiru dhageessanii jirtanii wanni yeroo ammatti akkam biyya alaa dhufu kallattiidhaan uummata wajjii akka mari'annu ka godhe isin yaaduu kiyya san qofaa miti garuu haalli Oromiyaan keessa jiru haalli uummanni Oromoo keessa jiru haala addaa haala hamaa walfixiinsi hammaatee hiyyummaan jabaattee namni bahee galuu dadhabee nyaatee buluu dadhabee yeroo jiru kana keessatti yoo dhuguma uummata kanaaf hin qabsaa'e jedhe uummata haqa narraa qabu kana ka gaafan ajjeesuu yaalan naa jecha wareegame gaafaan hidhame na bira dhaabatee wareegame uummata rabbii gaditti galata guddaa narraa qabu kana maal godhuu wayya yaada ja'urraa an qawwee dhufaasaan jiru qawweedhaan irraa dhaabsuu waan hin dandeenyeef waraana ajajaan jiru waraana irraa gadhaabuu waan hin dandeenyeef ummatatti bahuudhaan ummata keenya ka biyya alaatis mootummoota biyya alaatis bira dhaquun lolli hamaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ka ummata keenya gaaga'aa jiru kuni akka dhaabbatuuf waywaachuutti jira haga tokko nagaree gettan jeen yaada akkuma inni qabxiilee bakka adda addatti kaasetti waggoota afran dabre kanatti hadiinni coyomsaa baaburri dhiiga qeerrootiin saba keenya biyya san gara dimokiraasiif sirna federaalaatti ceesise jennee abdanne sun karaarraa maqfamuu isaatiin biyyi wal waraansa hamaa keessa waan seenteef diinagdeen unkutaa'e humnoonni alaa jalaa gubbaan harka galfatanii ilmaan namaa bar dhibbee takka jaarraa 21ffaa kana keessatti akka shukkurtaatti kitifamaa yeroo jiran keessa waan jirruuf haalli kun immoo haala kanaan irratti bulu taate ummata keenya daran waan miidhuuf tokkoffaa akka mataa kiyyaattis akka paartiittis akka ilma namaattis mootummaa Itoophiyaatiin ga'ee namni dhumuun nu gayaa biyyi barbadaa'uun nu gayaa karaan irra deemaa jirtan doongoraa karaan irra deemaa jirtan isinis biyyas qilee galchaa jira
falli amma jiru tokkoffaa lola dhaabanii mariitti seenuu dhaga jiru isaanitti simnirra amma immoo akka dhagayan isin duratti illee itti himuu barbaannaa jechuudha. Akka kaafaa'otti nuti duras lallabaa ka turre sababni itti hidhamneef illee ummata Oromootiif Oromiyaa akkasumas sablammoota Itoophiyaatiif kan fayyadu sirna abbaa irree osoo hin taane sirna dimokiraasii. Sirna yuunitarii osoo hin taane sirna federaalawaa ka saboonni fi ittiin bulchanii biyya immoo waliin bulchanii adeemsi sirna abbaa irree Haayile Sillaaseefis hin fayyadne darbuufis hin fayyadne sirna Mallasaatiifis hin fayyadne ammas hin fayyadu jennee waan lallabaa ture. Har'as taanan wanni nuti sodaannee wayiwachaa ture sun waan ga'eef falli biyya sanii hawwii abbaa irrummaa lafa kaayanii hawwii ummata bal'aa kan ta'e sirna dimokiraatawaa dhaabu irratti hojjechuu hawwii olaantummaa aadaa tokko afaan tokko eenyummaa tokko sablammoota walitti cafaqanii bituudhaaf godhamu san dhiisanii sabdaneessummaa ummatichaa jiddugaleessa bifa godhateen sirna federaalawaa sabaaf sablammoonni qe'ee isaanii irratti afaan isaanii duudhaan isaanii eenyummaan isaanii kabajatanii guddifatan ka qabeenya rabbi kennee irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa bayan kana taasisuuf immoo mootummaan bakka biraatii ergamu osoo hin ta'in ka ofii filataniif bulutu ummata saniif fayyadaa jennee amanna akka kaafootti. Kanarratti cichanii yoo kan deemaman taate biyya san baraaruu hin danda'amu. Kana didanii garuu immoo akka warra duraanitti akka waggoota afran dabree kanaatitti sirna abbaa irree ijaarraa kan nuti uleen cafaynaa kaan hidhat darbinaa kaan boollat darbinaa taanaan ilmi biyya sanii silaa boollat darbamee dhumu biyyattiin garuu qarqara qarree geettee boollat darbamuudhaaf dhiyaachaa jirti. Kanarraa deebi'uun barbaachisaadha. Oromoo waan tokkoon isin kadhu wanni asin kadhu nagayaaf carraa kenninu. Humnoonni biyya keenya keessa wal lolaa jiran gara araaraatti deemaa jiran jaalatan illee taa'uu baatu dhiibamanii gama mootummaatiin dhiibbaa biyya alaatii fi keessattuu gubaatii dinagdee irraa kan ka'e gara araaraatti seenaa jiran gara kaabaatiin wanni nama abdachiisu mul'ataa jira. Oromiyaa keessatti garuu arras lolli itti mufee jira. Namni kumaatamaan buqqa'uun dhibbaatamaan ajjeefamuun misoomni manca'uun itti fufee jira. Kuni itti fufnaani rakkoo hamaa keessa seene. Kanaaf hamma dandeessanitti warri mootummaa deeggartan mootummaan kararratti akka deemu. Qabsoon amma godhamu qabsoon lola dhaabanii biyyattii gara mariitti deebisuu waan ta'eef kanarratti fuulleffattanii akka hojjettan isin gaafachuun barbaada. Gama keenyaan akka Jawaarittis ta'e akka hogganoota waliin hojjennutti beekumsa qabna, muuxannoo qabna. Beekumsa muuxannoo kanatti fayyadamnee biyya keenyatti araarri bu'ee yaada qabnu qawween osoo hin ta'in qalbiidhaan wal bira qabnee ummanni keenya kasaa ta'u keessaa filatee hiyyummaa bara baraa fi cunqursaa keessaa akka ba'uuf karoora lafa kaayannee deemaa jirra. Erga baanee sagalee dabsanne malee harkaan fi miilaan gadi hin teenye sammuun keenya gadi hin teenye jaarmaa cimaa jaarree jirra jechuudha. Maaliif 75 91 ummanni Oromoo carraa sirna dimokiraatawaa sirna isaa ta'u jaarrachuu kan dhabe yeroo mootummaan jijjiiramu kamiyyuu jaarmaa cimaa tokko jaarmaa siyaasaa cimaa
bakka haadaan Oromoo kuufeetti odaa Oromoo ta'ee biqiluu danda'u haqa saba kanaa kabajee kabachiisee sabaaf sablammoota wajjin walqixxummaadhaan jiraachisuu danda'u jaarrannee qophoonee eeguu dhabuurraa waan ta'eef nuti kana qophii cimsinee deemaa jirra. Yeroo naaf bakka gara biyya alaatti ergama fudhannee deemnutti hoogganoonni nuraaban gara godinoota socho'anii hojii jaarmaa ijaaruu cimaatti jiranii jechuudha. Jecha qofaan osoo hin ta'in gochaan dhaaba Oromiyaa fakkaatu bifuma kamiinuu dhaaba Oromiyaa fakkaatu ka waggaa 25 osoo hin baqatin humna danda'uun qabsaa ture. Amma immoo nutilleen dargaggoota qeerroowwan hedduu wajjin itti dabalamnee cimsinee ittiin deemaa jirra. Hamma dandeessanitti nu bira dhaabbadhaa. Ergaa nagayaa, ergaa sirna dimookiraasii, ergaa sirna federaalizimii dhaabuudhaaf tattaafan nu bira akka dhaabattan jabeessi itti minaan jee jira. Mararaa guddinaati galatoo waan isin jaa. Oke, ulfada galatoma hayyuu keenya kabajamaa fi jaalatamaa obbo Jawaar Mohammad bakka binagaa hidhaa baasee asii wal argisiise jecha amma sagantaa itti aanutti deemnaa. Sagantaa keenya kan itti aanu walaleessa yookiin nama wallee barreessuudhaan beekamu obboleessi keenya Firoomsan Lootuun argama. Mee daqiiqaa lamaa takka abbaan akka nuun jedhu hamilee dhagaa walga'ii simandaa. Galatoma. Walaloonti warri Oromiyaa ijaare hintuune as jiru jetti. Warri Oromiyaa ijaare hintuune har'allee jiru haaduu abbaa du'aa inni gadiif karaa jiru. Warri seenaan abaare haaduu boobanaan fa'aa hojii isaaniitiin jiraatu yoo du'an taattasaan fa'aa karaa du'aa iyyuu baane yoo bu'e leenjisoo dhiigaa ilmaan isaatu guyyuu dhaabbatee kaayyoo isaatti eegaa. Haaduu warri du'aa yoo bu'e bakka waaree akka haaduu ifa kunoo siidaan seenaan ijaare. Inni jallaaf dankamaan haaduu soorri galaa abishee kunoo har'a iyyuu injifateetuma galaa. Inni gurra isaa nyaate haaduu qaduudaa wadda har'a kaalchitu dadhabee. Kaafa abboomaaf miti gurguraalee magarsaa ba'ii elmoo kiisuu fi waaqoo guutuu ba'antoon jirtu yoo nagari. Haaduu abbaan du'aa inni du'aaf uumame. Haaduun dhugaa dubbachuudhaaf warra arrabni duugame. Hinduun jaagamaan fa'aa barattoonni qaxalee sammuu isaaniitu daraare warra rasaasni waxale. Utuun isaan du'aan ta'e nus du'aa keenyatu jira. Albeessaan muratantu dhalootaaf karaa jira. Seenatu kareessa ejjetee waan borii qajeelcha waan dabre barsiisee fuuldura bareecha. Seenatu gocha dabre gamoo godhee dhaaba du'aa boodhaa kaasee jira bira dhaaba. Seenaan warra seenaa hojjeteef siidaa isaanii ijaara. Isa seenaa balleesse reeffa isaa abaara. Seenatu dhugaa boodhaa qotee sobaa booda qota. Goonni ufumaa miti seenaa godhe goota. Seenatu yaadata gochoota kaleessa seenaan nu qabnutu har'a nuus boonsa. Hortee qaroo jiranii warra addunyaadha Afrikaa kun madda waan hundumaa yeroo gurraacha Afrikaa warra argannoon isaanii qarooma addunyaa dursu warra waan qabu gumaachee jireenya addii tumsu. Qaroowwan joomeetiriif aartiin warra jaarsaan ogeessaa warra bulchiinsi toora qabu sobaan dhaalan maleessa. Qe'ee Oromooti dirree jiitu maddi qaroomaa sa'aati. Kunis malee Giriikniiti abbaan dimokiraasii. Garana lafa mul'atu finjalli nu akka warra qabqafaa addunyaan nuuf ragaadha qaroomaan nu tongafa. Hayyuu keenya urjii lakkaa'ee addeessa ilaala kaalandarii ammayyaa yuulaasaatu caala. Beeyna waan hundumaa wallaalaa hin dursina lakkoofsa bara addunyaa iyyuu jaarraa hedduu dursina.
Haqaan ijaaramuun sirna bulchiinsa keenyaa jalloota dhabamuun addunyaadhaaf fakkeenya sagalee qarooma keenyaatu yuuneeskoo keessaa dubbata siidaa Aksuum fiigee irraa kallacha Oromootu mul'ata. Akkasumatti dubbiin akka abbaan fedhe goche ijaarsawwan Afrikaa keessaa harkuma keenyatu goche injiinarri tokko dhumne dirree warra Buushalaa abbaan fedhe ittiin laatatu yuutu ijaare Laallibalaa. Har'a niwukilar boombii fi qawwee biyya lafaaf gamsiise sibiiluma tuttuquun addunyaa agarsiise har'a leezarii fi kophee warri qarshii nurraa luugu warra kuushirraa fudhatan qarooma gogaa duugu addunyaan qaroomaaf qabeenya keenyaan jiraata warra waan qabne hiyyeessaafis waqamutu waa laata. Har'a maqaa dabayyoon wantis inaaftuun inaaftee ummata buuti kadoofummaa keessaa addunyaa baafte. Arraba fakkeessanii nuun jedhanis faaqiftuutu nuti piraamiidii hojjenna ofii immoo homaa dhuuntu. Jette homaa nuti ni mormina seenaa qabatamaa dhalootaaf kennina darbeera baritti nu sossobuun isaanii gaha waa'ee kenna yoo ta'e seenatu ragaa ba'a. Oromoo nu keessa ormaan sirbinu nuun kadhatu malee nuti hin kadhannu simannu. Jalatti nu hambisuuf wanti jarri nu goone jira garuu immoo nuti fannee magaalaa bahutti jirra. Sammuudhaan bilchaannee ogummaan qancarree xaqnee qabne kun mataa isaanii marree Oromoota abbaa biyyaati nuti miti warra badii sanyii kuusaanee odoo jirru akkamiin taana nama gadi. Maddi dhala namaa Afrikaa biyya kuushii asumaa ba'eenii dhiira lafeen dubartittiin luusii qaroonni kuushii ka'ee Giriik keessa qaxxaamuree Roomaa keessa qubatee Awurooppaa abuuree dimokiraasii gadaarraa qitti addunyaadhaaf bu'uure. Sirni gadaa ulfaanfamee taa'as biyya abbaasaa keessa dimokiraasii ishee xiqqoon biyya guddate gaggeessa. Addunyaan sirna keenyaan wal gaggeessee soorome. Biyyi keenya gamuu kan isaa olmaaf kennee hiyyoome. Ofii bu'uura jiruu isaanii harka kennaa argatu. Waanuma keenya kennaa fakkeessanii asnutti darbatu. Jaannata ardii fi badhaadhoo Oromiyaa hangama nagaa siif dhugaatu dubbata namarraan barbaaddu ragaa. Utuu nuti karaa saaqiin mootiin akka warra Iizaanaa dur. Waanee wal nageenya wal madummaa yaana. Utuu fakkaatan hin dhufin waliin salamuungama. Silaa yoona Oromoon dhufiin addunyaatti argama. Utuu jarri amantii qabanii nuti hin darbatin dhagaa bara mootii Zaaguree ni qabne ture nagaa. Ejjennoo mooticha haga'u faasistii barbadeessee tokkummaa saba hundaa qalama jaalalaan barreesse. Bara mootii Zaaguree hin jiru qoodaan gosaaf amantii akkamiin jiraataree sanyii makuushiitu hangafa nagaati. Abbaan fedhe abbaan nuuf ta'ee alaaf keessaa haa beeksisu har'a yoo dhugaa beelle qixxoon hin qabne nu moosisu. Waan keessan jedhanii nuuf kaffaluun baatanis beenyaa wanni isaan abbaa itti ta'an hundi isaatu waan keenyaa. Keenyuma balfaalaaqanii nu jibbisiisan maleessa Itoophiyaan tarkuuti dirree Oromoo galeessaa. Warri dhugaa harkaa qabu afaan guuttatee iyya Itoophiyaa guutuurratti Oromoodha abbaan biyyaa. Nuti Oromiyaan dachee qixxuuf hammaadha. Biyya habashaan irraa sirburratti ni Oromoomatu abbaadha. Taanzaaniyaaf Suudaan kunnoo haga Gondaritti Eertiraa qabatee haga Aksuum garasitti irraa dhiibamne malee kennuma qabu warra kuushiiti. Asitti dhalanne kadhanneen arganne yookiin seeraan hagam akka geellu laalaa bahuma jiraate seenaan. Oromoon koo barraantichi rakkataaf karaa saaqee waan qabu qoodee kenne matarratti nu hanqaaqee. Waan argeen beeyne argee ofuun argiirra koodhibee wal horee baay'atee qee irraa gannu dhiibe. Falaasama warra seenurratti hiranii Oromoo alagaafuu firaa tokkummaa isaa diiganii. Hammeenya siyaasaa amantiidhaan laaqame akka kennaa waaqaatti warra seeriif laatame. Sammuu bilisaan dhalate amantiin hadochanii Oromoo akka meeshaatti gabaa addunyaadhaan oolchanii. Bara mootota Oromoon maqaan jirre baasanii Itoophiyaa bara dukkanaa jechuun bara ifaa dukkaneessanii. Bara Raas Alii Baangul bara gumsaa malee Oromootu biyya bulcha seenaa ukkaamsan malee. Hakkaatu malee soqotee waan dabre lafaa kaasa seenaan bagumaan guyin seenaa duwwaa kaasa. Lubbuu fi wareeganii amaanaaf of dararanii Oromiyaa kana gurgurtaan dhiigaaf lafee sararanii sanyiitti duguugamanii otoo hin dabarsine lubbuu silaa yoon akkatti jiru tilmaamuun nu dhibu. Balleeffamuuf yaadamus nuti warra baduu miti warra badayyuu barbaanna sanyii warra gaariiti.
jiraata awwaalamee yoo taates nyaata dundaa dhiigaaf namee lafaatu nama ta'ee biqila dachee irra dhiichifnu hin arganne kadhannee irrumatti uumamne rabbumarraa arganne tika boodaaf hayyuutiin har'allee irra jiraanne yoo qalbiidhaan ilaalle jala dachee oromiyaa dhiigatu jala buqee aannan obaasa biyya kabajaan irraa deemu lafeen jalaa'iyya erga addaa jiraasaa dhabe oromoo hin dabarre bara inni harka kenne al tokkoyyuu nagarre bara bobbaa birmannaa jila madda walaabu gaafa oromoon diina goote miirumaanuu dadhaabu gaafa wallee bobba'ee boorana abbaareetutti gaafa hubate oromoon biyyasaa dhabuu caalaa lama kan jirre duuni gaafa hidhatee ka'ee diina isaa haleeluutti gaafa oromoon abbaa dhugaa hidhatee ka'ee onnatee gaafa habashaan naasuudhaan aduu saafaan hollate gaafas xiiqii malee hin jiru daangaan biraa gaafas dhiigara tarkaanfatanii kadhatti fiiguun jira oromoon gaafa jalqaba sirna gadaasaa dhabe gammoojjii baaleetti gale mura xiqqoodhaan cabee obsee calise malee cabe jedhee hin teenne diiniis itti duulee bakka yaade hin geenne bakka itti cabe humatee dammaqee wal kakaasee bayyaannatee dhaabbatee sirna isaa lafaa kaasee oromoo gammoojjii keessa sirna gadaatu baasee galatee walfata dheertuudha saatii mujjiree waan ta'eef ulfaadhaa galatooma. Kaati kana wajjin deemaa waan ta'e hedduu galatoomi. Sagantaan itti aanu har'a ati yeroo yoon dogongori baadhee keessummaa jalqaba UK nutti dhuftu tokko qabna. Innis obboleessa keenya ka dachiin abbaa Jifaar biqilchite Abdoo Qaadii abbaa Jabali Abdoo Qaadii abbaa Jabal namni martinuu qabeetu ta'a. Abdoo Qaadii abbaa Jabal wanni jiru wanta ta'u deemuun kan barbaachisu Abdoo Qaadii abbaa Jabal bara qabsoo Hacaaluun du'ee Jawaar Faatii namti sanatti qorra keessa buluun haadha warra isaa dabalatee akkuma Yuurooppii fi biyyoota kamittuu hiriira ba'amuu fi keessattuu naannolee imbaasiilee keessa sochii godhamu keessatti nama qooda leencaa qabudha. Yeroo kana hunda booda Abdoo Qaadii godina Jimmaatti kan dhalate bakka amma jireenya isaa biyya Jarmaniiti. Hojiin isaa mootiyyuu keessumattuu dhimmoota baqattoota waliigalaa fi keessattuu dhimmoota baqattoota Oromoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Akkasumas hojii advookasii fi dippiloomaasii irratti kan dalagudha. Erga kana jedhee booda Abdoo Qaadii abbaa Jabal hamilee jabaan gara waltajjiitti akkanaaf beekan si gaafata. Abdoo Qaadii abbaa Jabal nama hojjetu. Waan inni tokko gawaan keenya soomuun jiraatee beekamannaa akkamitti mootummaa kan dhaabbatee biyyatti biyyoota ta'a. Akkamitti biyyatti deemuu yaada qabaa akkamitti wantoota bakka nagaa achitti gaggeessuu yaada qabaa waan jedhu irratti soomuun jiraate ammaayyuu kana walitti deebi'anii dari orang yang bertemu, cara orang cara mulai kapsa untuk sufi mati orang kita juga dan orang jualan di temanya orang yang kecil sufi asal ini kami mereka orang yang berjuang cara bagus pada dunia. Jaga berarti obrolan mana kita kena bahas itu bermula. Akhirnya kita asing gafin gafat saati dari sumber bermula tinggi. Jero ati mana kita ada kesaniti ya jalan lagi mana ada kesaniti. Nama oleh tu dua mes tamne aktivitas di anak jadi muda kesat tu ya juga.
namni tirtallee ture waraana bilisummaa Oromoo biyya keessa jiru nama jaanmarroo jedhamu hoggarruudha. Ati immoo erga achii baate karaa nagaatiin deemnaa jetta. Hiree waraana bilisummaa Oromoo karaa ati nagaadhaan jettuudhaan maal ta'a? Lammaffaa Abiy Ahmed hagam amantummaa irraa qabdaa kan nu irraa kadhatta yookaan waraana bilisummaa Oromoo beekan Tigraay irraa kadhattee jechuu barbaadee. Ajaa'ibni isteetii irraa natti kennameen hordofaa warri naannoo kana harkatti baasan anaafuu isteetii irraa ajaja na kennameen hordofaan. Akki goonu isa booda akka komannee badeetuu keessan hin beeku isiniin kenna aabboo irraa fudhanneeti ka isaanii boodas gida manguddicha lama immoo isiniin kenna. Dua Muhammadi baga nagaya walgarri baga nagaya nachi baate waaqi akkum si baase mammaasaan ammallee wasitti ma Jawaar Muhammad gujicha loon tisse gujichi ejjeessa namii gaade gaadduun jaloolte gujichi janna dagachuuf dide gaachan ufi harkaa qaba bodee waraan harkaa qaba dagachuuf dide aduun diinaan loon galani namichiin ijjeessaa jedhelleen guluma gale dalla ufi cufatee taaye man seenuu didee cicha taaye gujichi cicha taaye nyaatu fi nyaate bunu fi dhugee taaye gaachan ufi harkumaa qaba bodee ufiillee harkumaa qaba janna gogaa beeke gujichi gujichi guddisee saree qaba namichi si jalooli dalla jale taa sareen hin garti hin dutti gujichi janna ala beeke hin geerare sarikkoon dar hin duttu wamatta ala jiraa nama yoon ali jiru wamatti garaa jiraa jedhee namicha dhageessise Jawaar gaafii gugurdoo si gaafatan tan si hime sitti mee waan gara si jira dhufum hin dubbatin oppidiyoo deemta hin dubbatin siidhaan tokko Jawaar walii galla anduru fi akku qoodi nama tokkotti wabaallame seena waraani nagaan fiduun mirkaana waraani nagaan fiduun mirkaana ammoo wanni har Itoophiyaa keessa maqaa kedhawanii achi siyaasaniif waraana talaa qabdu kana Jawaar Muhammad qaroo akka billaachaa jabaa akka dhakaachaa wanni ati taateef jedhii waaqoo guutuu walii gala waaqoo guutuu hiddaan buqqimne garbummaa yoo jedhamni ilmeetu guddinni jedhe ilmaan Oromoota baddaadhu qaabtu sun ilmaan itti guddisan ilmaan waaqoo guutuuti ilmaan Boorana bareentu ilmaan Oromoo wanni maqaa Oromoo dhawaniif waan sun waraanii nagaan fiduu walii galla yoo walii gallu kana lafti itti nagaa barbaaddan ati dhaabdii kafaa'oo ati dhaabdii abaa'oo mootummaa Itoophiyaati mootummaan Itoophiyaa mootummaa gadhalattee nagayaan jaaramtee miti mootummaa biyyee lafa'anii jedhu mootummaa afaan kiyyi malee kadhibiin hin jiran jedhu mootummaa amantiin tiyyi jedhu mootummaa afaan kan keema dubbattisiin jedhu nagayiin galuu nagaan fidu waliila galle mootummaan warri adiin kun dadhabe mootummaan amii adiin dadhabe maraaraan haga dhaabe nagaa kanoof takko waraan hin jennu Oromoonu nagayiin mootummaan Itoophiyaa nagaa fuul hin beektu nageenyu kun hojjaanu fi akka nama guddaan rafee tamma duddi duubiyyuu kanise yoo mootummaa Itoophiyaa laa duddu duubiyyuu kanise tunagaan yaayyuu sii hime waan garaa qabu wama garaa si jira
waan garaa si jiraatuuf hin dubbatin du'aar waan ati hin dubbanneef ammallee waraabessa karaa deemu durii yoo maanguddoon jedhe warra namaa bulu mammaasi kun ka hobbidiyoota warra namaa bulu waraabessi warra namaa bulanii agaboon bulanii ilmaan ufii haamee namichi kaaree qalaafi reetti nyaatee bulu waraabessiin ka'e abbaa waan gurra naa taate ilmaan hedduu dhalee qaba galata warri kiyyattiin si galadha hayyaana jedhi waliin yaa'i warri waraabessase waraan ufii afaan boollaan lakkisee boolmittisee yoonni seeni birrumi jiru mani bineensa qaciisu man galati maki haati warraan dubban galata kanke ilmee loonii qaba ilmee harree qaba ilmee re'ee ilmee fardaa qaba akka waraabessi nyaan ilmaan tanteetaan isattu itti dabra haga darmaa baate ijoolleen tuwwama afaan hin buufanne nu namichun reetu hin nyaannaa jedhe waraabessaan namicha de nami waraabessaa re'ee qaba hinyaa akkama jettanii nyaattan jedhe garaachaan bullee hin nyaannaa ilma isaa akka waraabessi hin nyaanne ilmaan teetitti itti dabree jabeessa jedhe namichi akka nyaatan hin qabu jaarsi uf dhageessisa hin nyaatina jedhe hin nyaanni jedhe xaabonuu hin nyaanni yoo nyaattanii mata lafnaa kaayaa gurra lafnaa kaayaa jedhee bad jaarsi waraabessaatiin bad abba namaa jedhan bulee horii naa qalee warri kiyyituuf hin nyaanni jedhe nakkan jedhi jaarsi waraabessa abba irraa abboo namichi akka nyaatan hin qabu si callaa wambaani ilma waraaboo cufaafu waba'e akka nyaatan hin qabu yoo argatti fiinca kasi namichi akka nyaatan hin qabu kayinu kaasi jedhe warraan bay meeti namichi jedhe laa nyaannee jedhe namichi laa nyaannee jedha hin gabaabsun jedha hin gabaabsu Walau refu tamang kokisi, walau refu tu tamang kokisi ni nak kokisi. Bebas. Namichi meeti jadi gafar, lanyane matan Allah fnakha ya jadi meeti, warabesan niti ufi gafar. Namichi kan ke matan kabu, yo mata kabat. Si waraabes galatik barbaadan dhufu yoo mataa qabaat waraanu fi alal lakkise bineensaman ittiin seenu yoo reefuu siin armaan itti dhooti innilleen harka qaba gara keessa buusa mataan qabu mee gurri alla fanaa kaayaa jedhu gurri hin qabu akkam hin qabne sumbir taa'anii hin nyaanni jedhani si gurri ka'ee hin ba'u hamdaa kana gurrin qabuuf hin dhageenye gurrin qabu oppidiyoon sun taatitti gal taabba gadaa sifit oppidiyoon ta'umaa intala garaacha sifit oppidiyoon gurrin qabu waan toltuu jiran kan hin dhageenye hamanu guban haqabeenu guban hamanu guban ka midhaan irra faatan Luar Muhammad warisan negara berbatan kan wana waro abdi dubbat fitan kesa daging abao chane ukuma hindi balesa hada apa si ukuma abba ufan kunchufin fikadu tasamma malda untumi damemi agmum khete negar galani balesa suni ummat khamamiti warisan naga berbatan kana Luari kenya nagai kunim fudatam. Warani nagam busu anu filasigan. Warani ko ini nagai kunim fudatam. Anak kefiyat ya kefiyat. Naga o fanta. Ege mokumba topia. Dudu yubi tukan. Yo wake nama agol male. Wake wan undang denukap. Tunaga. Si mesinti bewang daro sijirat tu fini. Bumi kami ratin dubati, sini sini, bumi nak kita tunggu kira nama, boleh mak kau biasa pun.
irreen namootummaa Itoophiyaa dhuunfaa mataa ofiitiin saphoota. Hin dubbatin nama gabaasaa nu baasa harma ciisuun jira. Horaa bulaa deebana antan isin dhaanu. Assalamu alaikum. Haji Jawar carraa kanatti fayyadamee mana hidhaatii nu baatee asitti si harkuu keenyaaf gammachuu guddootu nutti dhagayama. Koomiis ni qaba, gaafis ni qaba. Koomiin tiyya duraanis nagayuma labsaa turte ammallee nagayuma labsita. Garuu duraan abbaa biyyaa jirtu beekteeti. Noonna chiftaarramaa nurraa dhiiftee tunis gaafidha. Tabiraa ammoo nuti qeerroo UK hedduu laffaane Jawaar waa hedduu goonee qabbana keessaas bulle gama dhumaa irra nu dhufte jidduus maan hun dhufin. Gaafiin tiyya tabiraa Jawaar biyyatti hin galuu hin laffaynaan amansiisuu hin dandeessanii nun jettee jirti. Okkee biyya taa'e rakkoon qabu. Garuutu uummanni biyyaa sun haa caalu mootuwal Jawaarii qaraan nun jaanii jiran. Ummata kana amanuu hin dandeenyu. Yoo biyya galte jawwee magaalaalee akka Shaashamannee Amboo Awwadaa achi nu jiraadhu siin jenna gabaabinumatti. Tabiraa ammoo Jawaar tanumaa saniin qabu gaafiin tiyya tanumaa. Maalumaan nu tuutee jaalalaan akkana nu maraachite Jawaar gurraa isaa gurra dhabde. Wallaahi isaa gurra dhabde. Hamma feene waan biraatirra yoo ol mormine Jawaar jennaan nuundi walii galla. Kanaafuu wanni niin jechuu barbaadu Jawaar jaalala akkana sii qabnu kana tokkummaa hawaasa akkana agartu kana dafiiti walitti qabii waan takkatti ittiin fayyadami. Kanaafuu hedduu si jaalannaa nu jiraadhu waggaa kuma nu jiraadhu galatooma. Jawwe assalamu alaikum sinjada galatomi gaafin kiyya ka jalqaba haye gaafin kiyya ka jalqaba gaafaati hidhaa turtetti warri ati amma karaa nagayaatiin waliin haasa'anii jettu kuni tokko qaallitti galchinee tokko ajjeefnee jedhaa turan. Ummata kanaa waliin akkamitti karaa nagayaatiin qabsaa'uu dandeettaa? Hayyee haa qabsooytuuti qabsoo kanaan duraa keessatti tasgabbaayaa amaanaa Lammaa Magarsaatii fi Abiyyitti kennanne jetta. Amaanaan suni akkuma anaafati beeytu taate amaanaa biraa hoo akkamitti nutti kennuuf deemta? Itti kennuuf deemta. Akkamitti ammoo amaanaa biraa warri sun galmaan gahuu dandayaa ka jedhu gaafii sii qaba. Lammaffaa ammoo carraa takkanaaf kenni piikcharii osoo si waliin ka'uu danda'e jedhu. Iya gara dulu gubernur kita jual sih. Isi Manzana ya kapu, dua Manzana kapu ya.
No, it's okay. I'm gonna Okay. First of all, Oromoo ko baay'ee sin jaalladha waan ofiidha. Jawwee baay'ee sin jaalladha sin kabaja. Ati jechuun Oromoof akka kan koo daayimandii edheen gizee hundaan awwaama. Garuu first Waaqayyoon baga si baasee as si ga'ee jechuun barbaada. Baay'ee gammaddeera. Waan kan jechuu kan barbaadu Oromoo first ettee ija keenya nu banteetta. Oromummaa keenya akka beekne afaan illee afaan kan jarroota sana dha kan beeknu ture garuu har'a maqaa keetiin as nu geestee akka afaan keenya akka ofii keenya eenyummaa keenya akka jaallannu Oromoo farsteettee karaa kee qabannee as geenyeerra. Baay'ee sin galateeffadha kanarratti. At the same time Oromoo farsteettee amma immoo Itoophiyaa jechuun akkamitti Itoophiyaan guutuu ishee Oromoof bineensadha. Bineensa turtes 150 years Oromoon bitamtee amma sa'aatii kanatti illee du'aa jirti. Kanaafuu akkamitti Itoophiyaan kun Oromoo nyaachaa kan turte, ajjeesaa kan turte, ammayyuu qawwee qabattee biyya keenya keessa galtee ammayyuu nu ajjeesaa jirti. Oromoo free Oromoo jennee harka duwwaatiin falmatiidhaan nuuf. Kanaafuu karaa nagaa kan jedhamu Jawwee sa'aatii kana keessatti I don't think so. Maaliif Itoophiyaan nu dhiistu Oromummaa keenya biyya keenya jaallatti malee waan kan qabdu jaallatti malee Oromummaa keenya hin jaallatani. Kanaafuu akka kan kooti Jawwee ati an jedheera daayimandii keenyaati. Kanaafuu Itoophiyaan akka nu jalaa akka fudhattu hin barbaadu Jawween Oromoo bira kippi gochuu barbaanna malee. Kanaafuu ani hin beeku Oromoo taatee dhuftee Itoophiyaan maaliif akka taatu ani hin beeku. Kanaafuu to be honest Jawwee ko karaa nagaa kan jedhamu I don't think so kan right sa'aatii kana keessa kan nu barbaachisu kanatti hin fakkaatu. Also qabsoo waboo forsiin akkamitti ilaalta? Kana gaaf qabsoo waboo forsiin akkamitti ilaalta gaafii kanas akka naaf deebisuun barbaada. Kanaafuu baay'ee sin jaalladha sin kabaja. Karaa Itoophiyaa first kan jedhamu dhiifnee Oromoo first ennee akka duratti wal qabannee tokkummaa keenyaatti jabaannee tokko nu godhi nu fidi qabsoo wal qabannee waboo wajjinis taanee tokkummaa keenya irratti jabaannee Oromoo tokko taatee akka qabsoofne Oromoon akka bineensa Itoophiyaa keessa akka baafnu freedomii keenya barbaanne. Ijoolleen ammayyuu qeerroon jajjabdu namni baay'ee mana hidhama keessallee jiru. Kanaafuu Oromoo keenya haa bilisoomnuti achi booddee waa'ee Itoophiyaa duratti deemna kan jedhamu jechuun barbaada. Galatoomni. Thank you. Asik. Dagama. Carraa kana naa kennu keessaniif guddaa galatoomaa sin jedha. Duraan dursee anatu sin galateeffachuu qabaas dhufuu keessaniif obbo Jawaar Muhammad kenna. Gaafiin ani qabu ummata Oromoodhaaf ummata kanaaf jechuudha. Bilisummaa jechuun maal jechuudha? Bilisummaan ummata kennaaf barbaachisaadha jennee
wareegama qaalii irratti baasaara. Kana jechuun immoo uummata Oromoodhaaf bilisummaan duraan dursee maal akka ta'e ifaa ta'ee ibsamuu fi qaba jedhee tan yaada. Sanaaf bilisummaan maali nuuf? Lammaffaa jaarmiyaan cimaan nu barbaachisaa jettan miti? Erga jaarmiyaan cimaan nu barbaachise waraanni cimaan hoo waraana adda bilisummaa uummata Oromoodhaaf kan cinqamu kan wareega qaalii kafaluu fi uummata Oromoo akka gaariitti eegu nu barbaachisa moo nu barbaachisu jettanii yaaddan? Kanas yoo galatooma. Dubartoota qofaaf kenna makka. Sila kennee fudhachuu. Ati taphattee jirtu. Ati. Assalamu alaikum warahmatullahi jawee nagaa jirtaa? Gaaffiin qaba nuti yeroo hedduu gadi baanee warri Awurooppaa, Ameerikaa biyyoota garaagaraa jiru gabbaanee sagalee teenya ibsamna. Garuu ati mootu yeroo hedduu biyyoota Arabaa hin deemtu, ijoolleen biyya Arabaa jirtu gabbaatee mataa ofii ibsachuu hin dandeessu. Maaliif biyya Arabaa hin deemne? Ka uummata Oromoo bira yeroo hedduu dhaabatu Awurooppaa caalaa ijoollee biyya Arabaatti kushina keessa dhaabattee isaanii ka uummata Oromooti sagalee ta'ullee maallaqaan taanan gabbaanii aarii ofii hin baafatan takkallee nuti hiriira baanee aarii keenya baafannaa gabbaanee waan dandeenyu dubbanna. Maaliif biyya Arabaa hin deemne? Tokkoffaa Dubaay deemuu dandeessaa wantoota akka waddi kool Qatar, Kuwait deemuu dandeessa. Maaliif hin deemne? Tokko gaaffiin kana sirraa qaba. Achi dhaabatanii isaanii ka waboodhaaf humna ta'u jiru maallaqa baasanii isiniifis waa kamiyyuu miidiyaa kamuu bira ka dhaabatu ijoollee biyya Arabaati. Tanuma sirraa qaba galatoom. Ayyee galatoom. Asirraa tokko asirraa hin dhufaa tokko qofa. Oke, saya mengutuk anak ini. Mengutuk anak ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawar Muhammad Bagarabbin Awo diina keessa si baasee as fidee wal nu garsiise. Wal agarran jenne hedduu Oromoon si yaadaaf dhumte. Arramoo as dhuftee si wal garree horri guddaan kun bahee yaada keenya si kannachuudhaaf yaada keenya ibsachuudhaaf hedduu dhibbaaf qaban. Obbo Jawaar namni Oromoo waan jette namni guyyaa teeba arke halkan namni guyyaa halkan bofa namni guyyaa bofa arke halkan teeba isaa jette Oromoon nuti jiila qabna waan gartee ati nuu gadiin dhufte kanarraa jiila guddaa qabna. Asin dura waa hedduu garreef tokkeeffaa gaafa nuti ifin beeyne gaafa mililik Oromoo cabse karaa nagayaati ka Oromoo balleeyse eeysa yoo jette tabadan qabne tabadiin qabne ta gaafa aanooleedha ummata arsiidha ka amata torba waraanaan qawwee dura dhaabbachuu ture. Kharana gayati cabse waltana khota warana lafakhaya waltana toko warana infidina jani ummata arsi khumataman harka fi harma cirani jechu achi asta kana namni ol ka'uun dandeeje namni gaafatan jiru rabbi guddaa malee wanni isaan gaafachuu danda'a hin jirtu. Sambira huti achirraa kaaftee Oromoon gabroomte amata 500 ol qawwee dhabaaf diinni isaan hin geenye kamalyoona 50 kamalyoona 5 kamalyoona 6 ummata malyoona 70
ummata malyoona torbaatamii gabroonfatee irra deemuu ture qawwee dhabaaf. Arra akka nasiibaatti ummata keenya rabbiin gartee ibidda harka naqe. Ibidda harka naqe arra waan dhaban hin qaban. Yoo madaafaa fi taankii taate malee arra ummata keenya wanirraa irruu hin jirtu. Duuba amma odoonii fi nuti gartee ummanni Oromoo kun warra duraan dammaqii dhibba qabu taate guyyaa tokko kaanee biyya teenya fudhachuu dandeenya kadhaan alatti biyya teenya gartee fudhachuu dandeenya. Arra nuu gartee darajaa tana jiru waltaanaani diina OBDO kana ka Oromoo xiqqaa ji'a shaniin dhiifne ka dullechan dhiifne ka jaartii garaa qabdun dhiifne ka Oromoon ganna shaneen kana gartee guyyuu meeytuma lakkaawwattu guyyaarra du'uma lakkaawwattu gartee akkamiin arra gartee ummata keenya kanarraa ibidda lafa kaayuu yaanna bilis angama kiyyaan namni arra Oromoon hidhachisiifne namni gartee irraa hiikuu yaadu diina Oromooti jeetii yaadaan amma diina Oromooti jeetii yaadaan akka nama tokkootti. Tanaafuu amma miila ammaa kana ta deemtu dhuficha keessan irratti ilmi namaa ogguu isin nagayaan deemna jettan kana waa hedduu waa guddoon nama dhagayamu jira. Sanagayni kuni kanuma Dr. Mararaan jala dulloome booharaan nagayaa odoo amatu alagaa aruusa geggeessu katakkaa Oromoon bilisummaan harkatin ka inni jala du'e moo kanuma biraati karaan nagayaa kun achirraa as deebi karaa kara keessanii joo kan as deebu taate ammaasi waan jechuu jirtan Oromoo tahee mootummaa tahee waan ummanni dhumateef waan bobbahee galuu dadhabeef waraanni kun dhaabbatuu qabaa jettan ammallee ummata Oromoo wal fixu jiraa jettan irraan si bu'a bilisti godhe jirsini arrabicha qabna guyyaa duuba hoggaa kana jettan kana irraan bu'a ayya arra hoggaanii fi isin gartee akkana jettan kana si karaan nagayaa kuni kanuma OBDO'n sababa isiidhaa sababa karaa nagayaatiin ilmaan Oromoodhaa beelawee goddaamee amata 20 fi waa Eertiriyaa keessa dhukee du'e kanisii fi Baqqalaa Garbaa dheeyxanii nuu isin dura du'aa waa takka hin taatanii bilisummaan teenyaa jettanii kaaftanii fiddan arra eeysa jiran kaan garaa dachii galee jira kaan hidhamee halkanirraa duydii isaa ibiddaan gubatamaa jira kaan sombaa fi onnee fi tiruudhaan tumicha isaaniitirraa du'anii ummanni silaa mootoonni Oromoof waa godhu arra hidhaa keessatti dhumaa jiran jechuu guyyaa eeggatan obboleessoo. Tanaafuu an takka tanaa hafte takka tana bichaan jedha. Oromoon gartee gaafa qeeroon leeltu kajechuu ture eenyu Oromoon malyoonni 50 yoonii fi dhumatee malyoonni 5 hafe nu baya kaja'u eenyu arra hoo ka ummanni keenya dhumate jee ummata Oromoo qalbii cabsu jiru eenyu an gartee niin dheereysan jiru yoo niin dheereysa jee yeroo nan fuutu galatooma. Gara baay'ee dubbatanii dhiyeessa. Akkamittiin nuti Oromoo waa hunda nagaa fattanii. Kanaaf waa hunda illee dubbachuu nama dhibdiis dhiisuunis nama dhibdi.
garii isin gaafadha wani wani jiru waan garaa keessan jiru waan isin yaaddan ana qofa osoo hin ta'in firrinis orminis haa dhaga'u. Kanaaf wannummaan foorama akkanaa qopheessineef waliinis akka mari'annuuf lolli keessan kun humna nuu ta'a waan baay'ee kanaaf hin sodaatina waan gaariin deemu jira. Akkamiin mootummaa sana amantee biyya deemuu eddaa gaafa dura biyya galus 2018 kan mootummaa amanee hin deebiin gaafa sanitti akkam biyya deebiin barbaadan ture 2018 kan deemuu hedduu akkaan hin deebine nama itti ergaa ture. Anggaroo laalee itti yaadeetiin amma booda kan inni bu'aa buusuu danda'u ummata san keessa taa'ee hangaan danda'etti yoo dalagee jechuudha. Murtii sirrii natti fakkaata. Odaa kan uummattoota Oromoo biyya deebi'e umrii dargaggummaa hedduu ala ture hedduu carraaqee hedduu waliin carraaqee garuu kan caalaa biyya alaa turuun boqonnaa qabsoo itti aanu hin fayyadu jee waan hin yaadeef akkuma yeroo hundee rabbumaa fi uummata amaneetiin rabbiin nu bira dhaabate uummanni illee nu bira dhaabate ammas taanaan yaadoo keessa naagamu amni qabsoo itti aanu hojiin Oromoo itti aanu hojii uummata jaaru hoggansa itti aanu qopheessu jaarama itti aanu qopheessu. Kaleessa na fakkaatu waliin gadda dubbachaa kan ture. Yeroo hedduu injifannoo argamnu bu'aa irraa malu waliin dhabnuuf gammachuudhaan immoo gammachuudhaan fidannaa kanaan deemna jechuudha. Wanni hiikachiisuu yookiin deddeebi'ee jiru. Wanni nuti jechaa jirru waa'ee hidhachiisuu fi hiikachiisuu miti. Haala qabatamaa Oromiyaa keessa jiruun mootummaanis muraasni bilisummaa Oromootis sadarkaa walii hiikachiisuu keessa jiran. Haalli Itoophiyaa waliigala keessa jirtu sadarkaa tokko hiikkatee harka kennu keessa jirtu. Tigraayitti nageenyi dhufuu qabaa, lolli dhaabbachuu qabaa, jee uummanni addunyaa yeroo lallabu. Humni Tigraay haa hiikkatu mirga jechuudha. Hiikkachuus hin danda'u, hiikkachiisuus hin danda'amu. Wanni jamaa jiru lolli dhaabbatee dubbiin lola nama geessisu gara bira nutti adeemtudha. Yeroo tokkotti kun ajaa'ibsiisa obboleeyyan keenya. Tuulaayitti lolli aadaa barbaaddan Oromiyaatti lolli itti yaamu biyyan akkasii miti kan ta'uu qabna. Nuti fayyadachuutu jiru mootummaadhaan dubbii wanti lola mana geessisa rakkoo siyaasaati yoodha. Rakkoo yaadne dadhabde biyyaaf uummata kaafama kan geesse amma hiree nagaa kennuudhaan waliin taa'aa mari'adhaan maal piroosesni kun piroosesa gaafata. Akka duritti maguddoo abbaa gadaatiin hin taatu amman taatu maaliifi konfliktiin Itoophiyaa keessaa internationalize ta'ee jira. Kanaaf mediator takkaawu negotiate mediator immoo jaarsa humna sadaffaa ka qaamonni lamaan irratti walii galan filatanii
qaamni dubbii isaanii gidduu ilaalu kun waliin mari'achiisuu qofa osoo hin taane wanni irratti walii galan hojiitti raawwatu isii kan mirkaneessuu danda'u gaarantoor ka jennu ta'ulee jabduu qabu keessatti hirmaatee deemuu qaba. Akkuma kaabatti amma godhamuu hundi Oromiyaa keessatti godhamuu qabaa jechaa jira. Akka paartii siyaasaattis, akka hoogganaattis, akka nama tokkoottis wanni jechaa jiru kana. Eega walii galan booda yoo walii galan taate waan biyya namaadhaan asabbii dhugaatii takkaa hoggaa takka qabuun hunduma hedduu gadi fagaattee jiru. Waan yeroo dhugatamee qaamonni walquraa jiran mariidhaan lola gara dubbii lolatti isaan geessite tana irratti siyaasaadhaan furuudhaaf deemuutti qaban kan jedhu kan deemaa jirru jechuudha. Waa'ee galaana boysuu fi qurxummii balleessuu sun hin danda'amne. Galaannis ni bal'ate, qurxummiinis ni heddummaate. Gaafa dura lolli kun jalqaba eegalu gaafa sochiin gidaanii beekii ture dhiisaa jenneen araaraan fixaa waan kanaa qurxummii balleessina galaana boysina osoo jedhan galaanni Oromiyaa guutuu waliin gahe. Kanaaf sun hin dalagu kan amma isaanuu ni beekan. Amma booda mootummaan sunii fi biitii sun humna lola ittiin fufuu hin qabu. Gahee jira jechuudha. Uummanni keenyaas humna lola baadhatee ittiin deemuu hin qabu. Kanaaf falli jiru gara araaraatti dhufuudha jennee amanna jechuudha. Haacaaluu ajjeefnee Jawaaritti dabalaa itti haa dabalan. Kumaan jiraachuu yaa'amu gaafa lola jalaan qoosan jedhan warri murtii guutoo waggaa 10 Rawuppaa Shaatiin lolaa turan warra Masriitiin. Waggaa 10 kanarratti namni illee dhumee keessattuu kaabalarii ka'ee humni fardaa hedduu dhume. Isaanii Rawuppaa Shaatirraa re'ee oguma lama haara galfate waraanni Minilikii dhufe. Yeroo kan namni rifate aboo lola kana hin dandeenyu namni hedduun irraa dhume. Namni hedduun irraa dhume lola kana hin dandeenyu jennaan tokko kadiirsa ijirraa hin dhagee na fakkaate. Tokko maal jeen haa'uu jeen shari'aaf galanni haa ga'u afur fuuneeti lakku irraa irraa hin sodaatiin lola seeni jedhe. Kanaafi ka hoggana Oromoo ajjeesuudhaan Oromoo of duuba deebisuu hin danda'amu. Gufachiisuu ni danda'amu. Haacaaluu ajjeesuudhaan hedduu nu waddisiisan qalbii nu cabsan Oromoo garuu of duuba deebisu. Qotakka. Aanaa soon ajjeesan kan waan daranii nutti gabbaa'e malee kanarra laafaatti nuti. Oromoo waan tokko beeka. Itoophiyaa keessatti sabi akka Oromoo dammaqiinsa cimaa qabu. Tokkummaa cimaa qabu hin jiru. Waca ol keessaa kana ilaalinaa. Amma Oromoon qoqqoodame jettan jaarmaya bilxiginnaa yoo daballe jaarmaya 4 qofa qabu. Warri kun 40 qabu. Oromoon saba dammaqaadha. Maaliif roorrootu nu dammayisa? Akka ibiddaatti sibiila ibidda seenee barnu. Kanaaf sodaatinaa kana abaluu yoo ajjeessan qabsoo hunduu dandeenye ni gufachiisan. Garuu daran finiinsaa deeman. Kanaafu waan namata meeqa sasaddeeti gaafa dhaloota tokko seetti dhaloota nu boodaan dhufu sodaa fi soba hin barsiifne. Sodaa fi soba hin barsiifne. Sobaa fi soda
sobaa fi sodaa hin barsiifne. Isinitti hin kijibnu waan nu mallatu isinitti himna. Nu jeesan nu hidhan maal nu godhan jenne immoo sodaanne dhugaa teessan irraa kanarraan godhuu jechuudha. Amma dandeenyetti jabaanee itti deemne. Amaanaa biraa itti kan nuuf deemtaa waa'ee kun dubbatiin jechaase dhagaa sanis baga goone an amaanaa nyaachuurra amaanaan na jalaa nyaatamuutu naa wayya maaliif rabbi biraa hin waan kadha jechuudha. We took a calculated risk. Itti yaadnee goone waan irraa arganne dhabne qabna waan dhabne qabna waan irraa barannes qabna jechuudha. Kanaafi mee hunduma deebi'a maaliif amaanaa san kennuuf dirqamne warra aangoorra jiru 2020 kuffifne jennee ogaan eegnu edaa wanti keessa horoo 2018 osoo hin gahin lafa ga'uu faati. Jaarmeen keenya kun biyya baqaa ture huriidha keessa ture wanti jaaramee qophaa'ee bikka hadaa roomaa irraa buqqisu jirru san taa'uu danda'u dhabnaan jalluma keenya illee taatu eebaanis gorsaanis maalinis diriirfanne jennee itti deemne jechuudha. Yeroo sanitti murtii sirriitti ture waan irraa arganne qabna waan dhabne qabna hunda caala immoo waan irraa baranne qabna jechuudha. Xiqqoo waa asinitti himee fida. Keessattuu dargaggoonni waan tokko beeka. Bakki irraa ka'an hedduu fagoo. Bakki irraa ka'an hedduu fagoo dukkana fagoo. Har'a bari ifarra jirra. Waan keessaa dabarre hanga ammaatti marsaa 4 keessa dabarre 5ffaa seenuu jiru. Marsaan dura afaan Ingiliziitiin revival jennaan. Muka cabe beeyanii agartanii hoggamoonni tokko hoggaa dameen gaccabtu ni qaamaya. San booda biyyee irra ceesee irraa waa fudhateeti deebi'ee ollatu eegala. Warri gammoojjii warri bakka bosonni jiru guddate ni beekan. Dameen mukaa tokko yoo gaccabte osoo guututti hin fottoqin gadi yoo cabte ni qaamoyti dura. San booda bishaaniif biyyee fudhatteet ol jetti. Revival jennaan. Deebi'uu bayyanachuu sochiin baroota 1960 irraa kaafnee hanga 70 goone sochiin afran qalloo sochiin maccaa tuulamaa sochiin lixa oromiyaatti godhamaa ture sochiin gama baaleetti godhamaa ture keessattuu sochiin dadammaqiinsa ummataa hubannaa ummataa fixuudhaaf godhame revival stage jennaan. Nation building keenya keessatti revival stage jennaan. Fakkeenyaaf odaa amma bakka hundaa odaa qabna. Odaan Oromoo bara sanitti garuu irraanfatamee ture. Hayilamaariyaam Gammadaatiin Maammoo Mazammil faani hoggaa odaa san fuudhanii akka mallattoo walootitti kaayan it was part of the revival. Revival wanni afran qalloo ture dhawaa keessatti taa godhamaa ture booda maccaa tuulama godhaa ture aadaa Oromoo afaan Oromoo namuma kana bar jaarraa hoggaa tokko hoggaa haasoo ni yaadata hoggaa dura waraana bilisummaa Oromoo jaaran waraanni hedduun kan isin irraa dhume namuma kanaan ati Oromoo hoggaa jedhanii bu'aan Oromoo miti ani Islaama ani Arsiidha ani Boorana jeeti itti dhufaasu ture jechuudha achirraa kaanitti revival stage keessatti Oromoon caqee lafa ga'ee ture sun mataa xiqqoo ol qabate wal dhaga'uu eegale. Sirba Ali Birraa Kaawusannuu Diidoo kan hoggaa laaltan 60s keessa waan ta'u. Asoosaa irraa kaasee hanga Cinaasanitti hanga maalitti kan sirbu kun mataa namaa keessatti sabboonummaa habaqalchuudhaaf ture jechuudha. Oromummaa caccabsan deebisanii ijaaruu. The first stage is revival. Egaa uummanni xiqqoo dammaqee booda egaa Oromummaan bayyanatte booda kalammata reconstruction jennaan deebisanii ijaaruu uummata dammaqsiisan deebisee ijaaruu
adda bilisummaa Oromoo ijaaramuun, waldaaleen adda addaa ijaaramuun, torbaatamoota irraa kaasee hanga 80moota jalqabaatti qubeen Hayilee Fidaa Baashee Umarra Shaaffaa qubee irra dalaguun kun hundi reconstruction uummata dammaqsee jirta waan si jalaa diigame san nation is a constructed element construction irratti hojjenne reconstruct godhuu irratti hojjenne barri 1970moota kanaan darbe barri 1980moota immoo 80 irraa kaasee 70 hanga 80 as reconstruction stage 90 booda ummata dammaqsine kana eega dammaqe immoo jaarmaya bifa adda addaati waldaan hawaasa Oromoo biyya adda addaatti ijaaramu maaliin kun hundi ummata dammaqsine ijaarre kana Oromiyaa qubee mataa namaa keessatti habaqaalchine kana lafarra kaa'u actualization jennaan 91 booda Oromiyaan ijaaramu qubeen hojiitti hiikamuun Harun Oromiyaa jettu dhufu kun hundi barattoonni beekirraa kaasee amma kamisetti afaan tokkoon barachuun waan ummata dammaqsinee ijaarre san lafarratti Oromiyaa dhaabuutti seenu. This was the actualization stage. Ummanni osoo dammaquu baate ribaayib osoo godhuu baate hin jaartu turte ijaaruu hin dandeessu. Osoo immoo mataa isaa sirriitti ijaaruu baatte lafarra kaa'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Oromiyaa fi qubee dursitee mataa namaa keessa galchuu baatte barbaachisummaa afaanii 75 barruu Hamid Mudeefaa barreessaa turan garaalte hojiin ummata dammaqsuu ijaaruu achirratti dalagame 91 it was the actualization waan dammaqsinee ijaarre san lafarra keenya Oromiyaa lafarra keenya afaan keenyaan barachuu itti fufne waa sadiitu akka qabsoo qeerrootti akka milkoo'in murteesse kaachii wal qabatee dhufe 91 booda namni afaan ofiitiin barachuu magaalaa galuu fi biirokraasiin Oromiyaa jedhamu ijaaramu jechuudha. Kanatti fayyadamne gulantaa afuraffaatti sadarkaa afuraffaatti jira. Sadaffaan afuraffaa ascendance to power. Sirna alagaa buqqaafne ummata dammaqsine jaarre lafarratti caasuma Oromiyaa san fayyadamne waa baay'ee dalagne beekta yeroo san. Osoo caasaan Oromiyaa jedhamu ijaaramuu baate qabsoon qeerroodhaa mataa isaatiin bakka ga'uu danda'u. Kanarra alagaa aangoo irraa buufne nama keenya jennee yaadne garallee nu ga'uu baatu garaa aangootti fidnee jechuudha. Ascendance to power. Kalee dubbadheetiin jira. Haala kanarra geenye kan itti aanu maali? Alagaa kaafne. Alagaa kaafnetis garuu miidhaan nurraa kaa'an. Kanaaf gulantaan itti aanu maali? It's democratization. Gulantaan itti aanu mootummaa ummataa jaaruudha. Mootummaa ummataa filamu, ka ummataa hojjetu, ka ummata saamu osoo hin ta'in, ka ummata misoomsu, ka ummata ajjeesu osoo hin ta'in, ka nagaa ummataa eegu jaaruudha. Mootummaa akkasii immoo namni Oromoo waan ta'e qofaaf ta'uu hin danda'u. Argine qabatamaan. Warri hedduun irra naqeeku baraan waan mormu tokko namuma wayyaan waan buutee Oromoon haa ta'u malee waan takka hin barbaadu jechuu ture namni. No. Sirna dimokiraatawaa ijaaruu baannaan caasaa institution dimokiraasii utubuu danda'u ijaaruu baannaan Abii buufnee guddataa kaa'uun, Jawaar kaa'uun, abbaa fedhe kaa'uun jijjiirama qofatti fiduu hin danda'u. Maaliifi mootummaa ummataan filamtee ummanni gaafa barbaade buusu qofaatu dantaa ummataati dhaabata. San qofaatu ummata sodaachuu danda'a. Kanaaf an akka kiyyatti gulantaan qabsoo itti aanu sirna dimokiraatawaa Oromiyaa keessatti mootummaan bahu mootummaa humnaa osoo hin taane mootummaa ummanni Oromoo filatee akka ta'u dalagu. Kanarra gahuudhaaf sirriitti yaaduu qabna. Kalee kaasetiin jira. Qabsoon waggaa 4 dura godhaa turre tarsiimoo waggaa 4 duraatiin waggaa 4 itti aanu deemuu hin dandeenye.
sirna dimokiraatawaa uummata keenya keessatti uumnee mootummaan nuu ta'u filachuudhaaf tokko lolli kun goolabamuu qaba. Maaliif lolli kun itti humnaan gaagama guddaa keessa lammata jaarmee dantaa uummataa tiisuu danda'u ka Oromoo Oromiyaa fakkaatu jalan ni sarara. Jaarmayni tokko Oromoo Oromiyaa fakkaachuu baannaan Oromoodha diiga. Uummanni Oromoo uummata dimokiraatawaadha. Jaarmee maqaa Oromiyaaf Oromoo dhaatu keessatti if arguu fedha. Manni akkuma manni gidaarri isaa muka hedduu irraa ijaaramu jaarmayni Oromoo Oromiyaa fakkaatu bal'ina isaatiinis qabiyyee isaatiinis daayibartii saba kanaa bifa calaqqisiisuu danda'u ijaaramuu qaba. Kana yoo aangoon taate gara sirnawwan dimokiraasiitti ni ceena. Aangoon harkan immoo aangoon nama Oromoo osoo hin taane ta'u uummata Oromoo. Kuma 18 aangoon nama Oromootii fi garee Oromoo tokkooti. Rakkoo seennee baramma. Isin qofaan baramma qaboolu. Maqaa keenyaan sabni biraan cunqurfama, sabni biraan jibba. Nummoo asinni ajjeefamna. Gama lamaan miidhamu jirra. Kanaaf an akka laalutti 1960 keessa revival dadammaisuu irratti hojjenne itti aanee jaaru irratti hojjenne itti aanee waan jaarre lafa keenye itti aansinee Oromma ofirraa qaarsinee nama Oromoo aangoo irratti ba'a. Ka itti aanu sirna mootummaa Oromoodhaa Oromoof taatu sablammoota biraatiif taatu karaa dimokiraasii. Garuu immoo waan saba kanaaf uummata kanaaf biyya kanaaf ta'u kana waan ta'eef aarsaa barbaachisu qaballee itti yaadnee irratti dalaguudha qabna. Kan irratti dalaguutti jirra. Waa'ee ijoollee biyya arabaa obboleettii na gaafatte uummata ajaa'ibaati ijoollee irratti jirtu. Gaafa OMN dura dhaabu kaan irraa kaafne keessatti warqee biyya dhufee torba lola san keessa taa'atu nu gargaaraa ture. Qabsoon gargaaraa ture gargaaraa ture. Biyyoota biraa keessatti hojjetanii miidhamaa warra bira gargaara. Galata guddaa qaban. Amma dura dhageetiin jiru. Gara fuulduraa kan dhala. Garuu rakkoon isaan keessa jiran rakkoon hin qabatu. Keessattuu Saawud Arabiyaa rakkoon hedduu rakkoo xiqqoo Roonaaldootti. Rakkoo hariiroo biyyoota lamaaniiti. Rakkoo hojii dippiloomaasii gaafata. Sadarkaa keenya koolatti mul'atu sadarkaa mootummaatti waan garagaraa qabaata. Kanaaf suuta tooftan deemuu gaafatti. Jijjiirama guddaa kun dhufu jira Saawud Arabiyaa keessa isaanii deemu. Akkasumas hariiroo bishaanii wal qabatee Itoophiyaan warra biraa wal keessa kanaan itti wal qabata. Kanaaf ta'uu qabna hordofaa jirra. Dubbachuu wal nuuf qusanneef miidhaa ofii qaba akka jaallaluu bilisaan barbaanna garuu bira jirra waan dandeenyu gama gamanaan yaalaa jirra. Ilaa amma kan barbaachisu guyyaa ture fide waan keessa dabalan akka deemne waan arkanne waan nu hanqatu laaluu gaafata. Sirriitti yaaduu gaafata. Sirriitti yaadee tarsiimolee masa qabne malee dhiigiidhaaf aanii qofaan yoo gadeemu taate ni miidhama. Naannawa sanitti Itoophiyaan akka durii birma. Hunda baay'eetu ruumicha baay'eetu irra wal ga'ee jira. Humnoota baay'eetu naannoo Itoophiyaa qofa osoo hin gaafa hirkata waliin gaarreeffachaa jira. San keessatti akka miidhamne akka faayidaa nu buusuu dandeessutti socho'uu danda'ama. Everyone is a very careful assistant. Manila turre itti yaadne, dargabaan itti yaadne, akka keessa kana filanii dabarsuu baannus
ummata keenya booduma hundarraa ummata wanti keenya haasa'u. Hayyoota keenya wanti ni mari'atan. Dippiloomaatota wanti ni mari'atan. Haala qabatama uummanni keenya keessa jiru. Biyya Itoophiyaa keessa, Gaambii Afrikaa keessa jiru, addunyaan keessa jiru, dantaa keenya giddu galeessa godhannee xiinxalanii jiru. Wanni amma dhiyeessaa jiru kun laalaa kaleessaas irraanfannee osoo ta'us gowwaa ta'anii amanuu qofaan socho'uunis osoo ta'in istiraatiijikii itti yaadnee jirtu. Istiraatiijikii ammatti karaan baasu akka hubannee wanta qooddannee socho'aa jirra. Kanaafuu ergaan asii qabu ofirraa buqqaadha. Waan nuti dhaggeeffadha. Waan dubbannuuf kan dubbanne dhaggeeffadha. Sida galaan dubbannuuf kan dubbanne dhaggeeffadha. Waan isinii taate gorre ni ilaalla. Amma kuma nama goosatti dongorta jettan ta'uu danda'a. Bara akka bunni garuu isinillee waa akkata. Yeroo injifannoon hin jirtu beeku. Yeroo hunda iddoo keessa shantamii tokko irraa argina danda'ame. It's a passing grade. It's a passing grade. We have a strategy when there is a problem. We have a strategy. We know where we are going. Naannoo sana sirriitti isaan walii jirra. Humna teenya fi kabiraa ijoollee qabnee ilaallee jirra. Maal yoo goone deebinee jabaannee qabsoo kana bakka isin jirturraa gara fuulduratti tarkaanfachiifna. Dantaa saba keenyaa osoo miidhamne akkamiin deebisa dhageenyu akka namoota qulqulluu afaanii waan deebi'ee miti. Sirriitti itti yaadnee mari'annee wal dhaggeeffannee waliin falminee murteessinee deemna. Warrayyuu keenya hedduu galatoomaa hedduu hin jaalannaa. Ummata keessan bira dhaabbadha. Hawaasa keessan cimsadha. Uummanni kun akkana baay'achuun isaa qabeenya siyaasaa biyya kanaa akka ummata keenyaa taatutti influensi gochuu dandeessa. Amma biyyoonni akkas Oromoonni masiin faa bakka addaa jiran isana lakkoofsatti qoodha. Dhiibbaan achitti garuu isin caalaa jechuudha. Sirri jaaramaa gaafa annuufe gaafa namni biraan dhufu qofa osoo hin ta'in hooggansa keessa cimsaa. Giddu gala hawaasaa tokko qabaadha. As kanatti miti. Londanitti biyyooti sittees Biraayitanitti bakka jirtanitti hawaasa jaalladha. Hawaasni yeroo yeroo walaa ta'u yeroo biituu rakkattee dura bahuudhaafi yeroo dhugaa mallaqa nama gaara saniin sunillee waan takka yoommoo gargaara. Afrikaa jaalladha. Nama kudhan yoo taatan churches, masgiidaas jaalladha. Hundaan jaarama wal quba qabaanna walis gargaara. Warri barattanii yuunivarsiitii jirtan ijoollee haaskuul jirtu jajjabeessa. Warri sanii olii warri dalagaa keessa jirtan warri eebbifamtuuf intarneeshippii adda addaa barbaada. Maaliif namni keenya kan gaafa rakkate gaafa biitti rakkatte birma tokko osoo hin ta'in akka namatti illee walii birma tokko ta'uu barbaadna jechuudha. Kanaaf wal cimsaa galmi guutee warri alatti haftan homaa wanni goonu hin jiru. Marsaa itti aanu mootii kanarra wayyaa hawaasni nu qopheessuu danda'a. Har'aaf warri dhaabattanillee warri dargaggeessaa dhaabattan silaa humna qabdani. Homaan taatanii baamurra ciisaa jala hedduu galatoomaa nagaa naa bulaa.